السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Haliimaa Oorootuu welcome shama harka fuune hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa osoo hin jenne hundumti keessanuu hordoftoota kiyya baga jiraattanii Oromoon gammana hordoftan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u harka fayyaa argadhaa bakka yaaddan muraadagaa isinin jedhaa eegaa hordoftoota yeroo yeroo taatan gaba YouTube chaanaala kiyya dabalamummaa isinaaf taasisaniin jedha viidiyoo waa'ee Asheettii fi Hamzaat dubbadha jechuudha sammuna kana miidiyaa gubbarra faca'ee wanni hin jirre hundi jiraatee dubbatame jechuudha dubbiin dhugaa fi kijiba addaan baafachuun awwala osoo haasaanii bareeda ture namoonni hedduun viidiyoo sooshaal miidiyaa hundarra maxxansee akka haasa'u miti jechuudha yeroo Asheettiin sagalee isiitiin dubbattee sagalee isii live irratti gurra kennan dhageenyu jechuun martuu jechuudha haa ta'u namni miidiyaa kanarraa miidiyaa tiktookii kanarraa kamtu dhugaadha kamtu kijibaan addaan baasuun nama dhibaa jechuudha akka kiyyatti osoo akka kiyyatti fooloolee guddifattan oma dhugaa dubbattanii bakka amma namni miidiyaallee bakka kijibaa kana namoota hedduu laalama sanuma namni mi'eeffatee bakka kijibaan ajandaa ooluuf laayikii guddifachuuf kijiban taanee haasaya kanaaf amma namni gara miidiyaa yoo dhufu waan dhugaa irraa arganna wanta haaraa waan jijjiiramaa jedhee namni miidiyaa sanii yoo ta'e ilaalallee akkasiin namatti tola malee namni rakkataan tokko yoo dhugamaan miidhame sooshaal miidiyaa gubbarra ba'e kamtu kijibaa fi kamtu dhugaa akkamii addaan beekan kun akka kijiballee dhugaa fakkeessanii yoo haasan amma akkisiin dubbattutti sagalee isillee asumaan dhageeffattanii isinillee jechuudha kan dhaga'e sagalee xiqqoo caafirra kaaya jechuudha sagalee Asheettii walumaan dhageeffannaa jechuudha akkasii hordoftoota kiyya hanga feenillee yoo feemasallee yoo taane hanga feene fooloo 100,000 yoo taane miliyoonallee yoo taane dhiifnee tumaan biraa deemuu ennaa jechuudha fudhanneen deemnu fooloo tiktookitii miti qabeenya keenya keenya fuuraa keenya lafaanee fudhanneen deemnu jechuudha gaafa addunyaa kanarraa deemnu kanaafi akka kiyyatti ajandaan kijibaa yoo baay'ate bakka tiktookiin kama kijibaatii kama ajandaatii ta'a jechuudha osoo xiqqollee taatu dhugaa ta'ee waa mi'aa jechuudha nama wal jaalatu nama jireenya ofii akka gaariitti geggeeffataa jiru jarri kun wal qabatanii bultii ijaaratanii waliin jiraataa jiranii yaani kumaan qabu jireenya kiyya jiraataa jira namni fool laayikii ajandaa barbaadaa jetti isiin akka jettu sagalee isiititti namni caafii qabatee ani miidiyaa tiktookii dhiisiti amma yuutuubiinuu akkas ta'ee jira jechuudha maaliif odeeffannoo dhugaa osoo ta'e namatti tola abbaan mirga qabaa guyyaa guyyaan kijiballee haasaa ooluu ni danda'a osoo dubbii qabatamaa dhugaa ta'e wayyaa akkuma isiniin jedhee kijibni waa takkallee uumaa nama fayyadu osoo dhugama ta'e wayyaa fooloon har'as irratti kijibaan guuran kuni boruuf nama hin taane jechuudha namni hunduu bultiin ijaarata bultiin isaa boru maal akka taatuun beekachaan akka kiyyatti jechuudha bakka ima arga sammuna kana viidiyoo kana hangamtu dhugaadha hangamtu kijibaa namni waan tokko addaan baafatu wayyaa saniif viidiyoo dalaguu dhiisee mee dubbiin kun hangam dhugaa hangamta akka kijibaadha jedhanii isaanummaa yoo laayif irratti deebii kennan inni caqasaa jedheetumaan taa'ee jechuudhaani akkasii ka bira taranii haraarayyuu ni didee qaama qullaa isii miidiyaa irra baasee namni durumaa wal jaalatee waliin bultii ijaaratee bakka tokkotti bultii isaanii haala bareedan haala gaariin haala gammachuun anis maashaallah akka biyyaatti namni hundi nyaata aadaa sirnaa biyya keenyaa godhatanii akka gaariitti itti yaadne sirna isii akka gaariitti namni dhufee akka gaariitti jiraataa jiranii jechuudha ammoo namuma nagaan jiraatu kana
haddaan bahee jiraatudha immoo maal jechuudha. Mee namni hunduu kaayoo godhatee nama bultii ijaarrattan kamuu rabbi addaan isin hin baasini. Yaa rabbiin ganama nama ijaaree galgala nama hin diigini. Isin hundaa rabbi isin ijaaree isin hin diigini jechuudha. Social media nama biraa galaa guyyaa ji'a takka torbee takka ol baasanii gadi baasanii hafarsanii achi yookaan callisanii jechuudha. Dubbisu achumaan achi kaayanii jechuudha. Osoo dhugaayyuu taate yoo jaldama godhatanii wacanii bira taran malee uma furmaatan fidanii jechuudha. Kanaaf namni hunduu bultii ijaarratee akkuma ashitti kanatti kabajaa haa jiraatu. Ajandaa namaa kijibaan godhattanii siniin fall of like naannatina kijibaarra dubbattan kan ammoo boru gala qabrii gara ganda akiraa sanitti itti rakkattanii jechuu. Yeroo ammaa kana namni hangam umurii dheerataa hin jiru rabbiin umurii numaraa haa dheeressu. Hanga addunyaa kanarra jiru immoo waan gaarii dubbannee nama dabarsu rabbi nu haa godhu. Nama waan kijibaa dubbatee ajandaan social media kana guutee asirraa deemu osoo hin taane nama waan gaarii raabsee waan gaarii dubbate silaa bara kana namni illee hanga tokko barii akkaataan laayikii fooloo itti argataniin jabaatee jenna ajandaa godhatee jechuudha. Yookaan laayikiin hin jiru fooloon hin jiru ajandaa kana bakka ajandaa kanatti illee 10,000 10,400 15,000 ilaalama jechuudha. Bakka ulamaa'iin dubbattu bakka dhugaa namni waa taa'ee waa nama gorsu waa haasa'u garuu nama muraasa argama jechuudha. Namni illee kanaan akka isheen baantu biizines tiknas jette akkasanii biizines ittiin guddifachuuf kijibaa fi kaayoo namaa bultii namaa ta'aniitiin haasa'uun barbaachisaa miti. Kofiitu guddamaa osoo kofii irraa haasa'atanii waan dhugaa tokko dhiyeessaniitiin tokko yoo dhugamaan wal miidhaan wal lolan irraa haasa'uun bakka dhugaa jirtu sirriidha. Maaliif furmaata argataa jechuudha. Akkuma tokko badaa tokko nama gorsaa tokko waan gaarii nama yaada jechuudha. Kanaaf mee sagalee ishee xiqqoo jaafarra ni dhageeffannee walumaa walitti dachaanaa isinidha hordoftoota biyya. Hundaan guyyaa takka dalaga waan ta'eef bulii 15 keessa guyyaa takka akka sanuu vaariyaaliin mana kiyyaa gadi hin buune waanuma miidiyaa jedhamu iyyuu dhiiseera. Keessumaa akka dubbii kana fidan harkisanii wallaahi na dhibaa yoo ta'e gari. Innaa akkasiiti silaafuu namni beektaa ajandaa barbaada hima wacaa at least isin jalaa hafaa dhiisaa uffadhaatii dhiisaa irraan laalinaa abshira. Ayyo Togaran nukti kabeta sihi kabaja wallahi Oromo garde kana hundatti be wallahi dubati timani mujayyo garde smarti kallatti hunda to socho dandete baradin dabba do ya na la ga dande bakka halala ka sai gasi ne kabaja garde masha Allah barke profiti Emrisha kenna bakka xixiqqoo akka uummanni haasa'uu kanaan tasumayyuu nan eege. Ani laalo obboleettiin ta'e ganna kiyyallee intala boonsu. Fuulduraaf iyyuu nama boonsuu barbaadu malee nama waan xixiqqoo ijoolleen haasa'uutu bakka tanatti tasumayyuu nan eege. Bakka waan pilaanii guddaa wayii qabaayu even social media makanaafuu pilaanii guddaa waan hundaafuu pilaanii guddaa qaba malee bakka xixiqqoo uummanni jechadhu tana achi hin jiru. Dhimmi bultii tiyyaallee dhimma xixiqqoo tana keessa hin jiru. Amma laala namni waa jedhee as jedhanii wallolli wayiituu bar hin jiru. Namni maaliif akka ajandaa barbaadu na dhiba namummaati guddaa har'a jetteen wayii ajandaa barbaada bakka wayiitti. Yookaan ammoo namni yeroo wayiitti bultii waa'ee bultii teetii dhimmi wayiitti si fide yeroo hundaa ajandama san nama garii faarfamuu barbaadu jira beeta. Soo sila san ta'eefi bakka xixiqqootti argamu. Naaka keessimillee miira keessan galii na abshir. Akkuma miti. Istuutii edagayi. Ilawaan takkaa jettema akka ati tasuma waan negaatiiva hin hojjenne si beeknaa bara. Lafa irra dhalattee fi bara ati haroo Haaji Adam Saaddoo dhuguugdee guddattee mucayyoo. Si galtee garuu homaa dhugaa yoo dubbanne wallaahi ani gandummaafillee miti. Si galtee gandummaafillee miti. Namni waan jedhumaa hin laallanne. Mujayyoon tunuu nama social media kana maa jette jechuun kana galtee osoo waan barbaadde hojjechuu dandeettu.
Dah fikir dah ada butuh kerja mana sih deh. Namni waan fedhe haasa'uu mirga mataa ofii qaba. Kana dhooguudhaan geessuu hin dandeettu namni yookaan ajandaa ittiin guddifachuuf ta'a. Waan garagaraatiif ittiin beekamuuf illee ta'a. Homaa gochuu hin dandeettu. Kana narraa dhaabaa jechuun hin dandeettu. Fuulduraa aga jirtutti nama fuuldura jirurraa dubbatanii hin beektaa miti. Osoo waan nama wayii ati dubbattee namni si laalu hin jiru. Dirqama namni si laaluuf nama wayii nama ija uummataa dura jiru wayii nama yoo waan isaa haasoyte yoo wanni isaa wayii wanni akkanaan jira jedhan ay wanni akkanaan jira jedhee nama waan ati irra dheeyne wayii wanni argame jedhame wayii waan akkanaa kana waan fedhe namni si laalu. Biizinesiidha bar jaraafillee ittiin murteesse. It's just business. Wanni tiktok irra ta'anii laayivii sa'aatii 24 haasa'anii faa namni laaluuf yaa namni 10 koo kakara laalee dhibbaa guutuuf ilaalan manaaf sisiloolee haasa'anii qoba namni dhibbaa furdufeera. It is business. TikTok ni businesiidha yoo namni garuu businesi mayyuu ta'a waan keerii meeqaasa'uun osoo jiru I don't know. Akkasii hundaafuu dhiisi ati. Jala hin deemini. Wallahi lazii mali. Uma sitti keessa dhagahi. Ati kabajaa mana ta'aa jirta dhagahi yaa jetti. Ammallee kabajaan mana kee taa'i. Nuti dhugaa yoo feete walin miinuufi malee warra gartee dhimma waa'ee keetii guyyaa 2-3 kanaan fiigan wallahi kakadde rabbii kiyya sanitti kakadde. Sekandii takkaa garuu hantuu Oromoo irratti yaadee yoo adabadda akka ergaatti namni eganaa kun. No, dhiisi adabadda wannan wayituu biraa qoodise. Barbaachisu ati yoo roobee argatan ofiisee. Yoo laalla akka obboleettii takkaanitti na kabajee kana jaalattu taate dhimmuma kana keessaayyuu dhiisi ittuma dhiisi anuma illee faarsuu kanallee dhiisi nallee geekuu dhiisi itti dhiisi akkanuma allaari wanni takka wanni bakka wayii dhoowwiitu hin jiru bara. Wallahi. السلام عليكم.